Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti aangorra turtanitti yeroo tokko yeroo sana rakkoo wayii uumamee ture. Rakkoon suni maddisaa maal ture laata? Waa'ee dhuma Oromooti maddisaa. Ani waggaa sana gisee tokko namichi yeroo sana ጠቅላይ ሚኒስቴር ቱሬ መለስ ዜናዊ barsiisota yuunivarsiitii hojjettoota yuunivarsiitii hundumaa walitti nu qabee akka rakkoo yuunivarsiitiin kun qabu diskasii goonuu fi guyyaa 21 walgahii irra turre. Ani yeroo sana pirezidaantii Macaatu lamaan ture. Na lammaffaamoo yuunivarsiitii keessaas barsiisaan ture. Biyya Ingilizii irraa gan dhufee yuunivarsiitii antiroopooloojiidhaan barsiisa. Wanni rakkoon Oromoo irra jiru rakkoo isuma baadiyyaa duwwaa miti. Ijaarsa mootummaa kanaa keessatti lafuma kamittiyyuu Oromoon miidhameedhuma jiraata. Yuunivarsiitii keessattis akkuma kana. Yuunivarsiitii keessatti Oromoon hin guddatus yuunivarsiitii kana keessatti promotion wanni jedhan kun guddinni sadarkaa Oromoo biratti yeroo hundumaa Oromoo irratti dhiibbaa geggeessu. Na dhiibbaa Oromoo irratti geggeessan kana akka biyyaattis akka Oromoottis akka nama beekaa yuunivarsiitii keessaa barsiisuu tokkotti bakkuma hundattuu miidhaan nurra ga'a. Na yeroo sana ani wannan dhiyeessaa ture yoogaa Mallas Zeenaawii walitti nu qabee miidhaa Oromoo irra ga'u kanan fakkeenya adda addaatiin akka uummannis hubatu akka warri biyya bulchu kunis akka hubatu gochuudhaaf inni tattaaffii godhaa ture. Na isarraan kan ka'eetu achi keessatti walgahii sana keessatti waanan dubbataa turee fi mootummaanis namicha kana dhimma itti ba'uu dandeenya ta'aa jecha anafaa Indiriyaas Isheeteefaa wajjin fuudhanii yuunivarsiitii nu shuuman. Waggaa yuunivarsiitii shuumamnee utuma ji'a lamayyuu hin guutin isaan warri wajjiniin shuumamne kun ijoollee tamaarii Oromoo ONG jedhanii rukutuu barbaadu. Ani immoo maaltu ONG yoo ta'e inni hojii yuunivarsiitii miti poolisiin jira warri nagaa eegdu warri deeninatti jiru isaantu gaafata malee yuunivarsiitiin kana keessa maaltu isa galchaa. Lammaffaa immoo ani academic vice presidentiin ture. Wanni academic ta'e ijoollee barattus dabalatee academic vice presidentii jala jiru malee presidentii jala hin jiran akka seera yuunivarsiitiitti. Isaan seera sana hundaa cabsanii ijoollee Oromoo kana ONG jedhanii rukuchiisanii jiilchuu barbaadu. Jiilchanii giddiidhaan akka isaan siyaasaa isaan fedhan keessa akka ijoolleen kun galtu barbaadu. Na ani immoo nan dide kana gochuu hin dandeessanii. Yoo ijoolleen kun balleessaa qabaatte tokko tokkoon balleessaan kee kana jedhamanii adabamuu qabu malee የኦሮሞ ተማሪዎች ጀተኒ ዱማ ኢትዱሉ እንደንደሰኒ ከነረቲ ወልደቢ ቀምና እና አናንዩ ዲጶዳ
naan jechuutti ka'an. Innuu Oneegii naan jechuutti ka'an. An duraanuutti meera. Duraanis Oneeg naan jedhu. Anis waakkadheen beeku. Oneegi ganaan jedhanii waakkadheen beeku. Waan isaan Oneegummaa kanas waan ittiin Oneeg jedhanii nama rukuchiisan, nama sodaachisan, na waan ittiin nama doorsisan ta'e Oneeg kun. Ani ittiin nan doorsiftanii eeyyegaa Oneegi maan na gootu. Na ajjeesaa yoo barbaaddan ani hoggaan biyya Ingiliziitti dhufe iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf du'uudhaaf hin dhufe. Malee amma yoo naannan jiraadha hidheeyyaan. Egaa lubbuun moo isa kaa'eetu fuudhaa hin duune yoo na ga'eera. Garuu namni tokko bilisummaa isaa abbaadhumatu kabachiifata. Yoo ati hin sodaatta ta'e maafuu dubbatta waa'ee bilisummaas waa'ee walqixxummaafuu maaliif dubbatta. Yoo hin sodaatta ta'e sodaadhuu taa'e. Inni kaan nyaateedhuma buluudhaa jedhee kan waanuma sirriin taane sirriidha jedhee fudhatee bulutu jira. Na yuunivarsiitii keessatti wanni na qunname tokko inni kaan Abuna Gadaa naan jedha. Inni kaan Guduu Kaasaa naan jedha. Inni kaan Oneeg naan jedha. Nama qabaay'eedha natti baasu. Kanaaf iyyuu innuma natti duulu. Waanuma sirrii amma fakkeenyaaf research appilaayi yoon godhee researchii godhuudhaaf yoon horii gaafadhee warra kaaniif hin kennu gammachuudhaaf hin kennamuu jedhu. Kun immoo ragaatu jira caaffataan. Ati waan gammachuu taateef si hin kennamu. Waan Oromoo taateef si hin kennamu jechuu fakkaata. Maaliif ani gadi jedhee isaaniif hin dhugumu, isaaniif hima gabbareen beeku. Bilisuma boonaadhuma kana ofuma ta'ee hin jiraadha. Na shuumanii na shaaranii dhimma koo miti. Anaaf Oromummaan negotiable miti. Negotiable miti. Na yuunivarsiitii keessatti wanni na mudate kana. Oromummaa kiyya akkan kaadu godhuu yaadan nan dide. Dhumarratti gizee tokko paarlaamaatu yeroo Qinijjiitii fi warri mootummaa kun wal ajjeesanii marmaarii koomishin jedhanii achi keessatti abaalummaa na filan. Waggaa tokko achi hojjedhee hoggaan deebi'u yuunivarsiitii dhuma isa na ergetu innati marmaarii koomishiniidhaaf hojjettee sabaatikaliitti siin lakkaawamuu naan jedhan. Kunis caaffataan ragaan jira beek. Akkam maal isintuu mootummaan isin gaafateetu na ergitani miti jennaan sabaatikalii fudhatteetta siin kennamu jedhan. Isa yeroo giddiidhaan forced leave giddiidhaan boqonnaa bayinaan jedhaniifa isa faatti lakkaawanii sabaatikali yoo fudhatteettaayyuu naan jedhan. Inna isaanii institutionii qabu. Ijaaramoodha. Ijaarsa mootummaa kanattis irree mootummaattis dhimma bahanii jiruun isaanii Oromoo cabsuudha. Nan dideen. Nan didee kophaammoo warra ijaaramee socho'u kanaan mormitee mo'uu hin dandeessu. Mo'uu hin dandeessu iyyuu egaa otoo isaan nan baasinin dhiisee ba'aa jedhee yuunivarsiitii dhiisee ba'e. Xurataan baasaa jedheen dhiisee ba'ee. Rakkoo ammas hin miidhuudhaan rakkoonni barattoota sanarra ga'e yeroo sanatti isin achi keessa jirtanii. Annan dide kaa yoo ijoollee kana irratti hin duultu ta'e amma gaafa ijoolleen marzii nyaattee faa jedhanii summii nyaachisanii maaloo jedhaniiti akka waan ani warra kiichinii keessa hojjetu ajajee summii nyaachifneetti nu marammaruu dhufan. Nu marammaruu dhufan. Kan dhufu Gannat Zawudee faa Harka Qubaayii faa
namni isaa waame hin jiru. Yeroo sana pirezidaantiinis hin turre. Iddoo pirezidaantiis kan bu'ee jiru ana. Akademiks vaayis pirezidaantiinis ana ture. Ani kottaa na gargaaraa jedhee waamne. Wal guuraniidhuma dhufaniiti ijoollee hayyama kiyya malee waliin qabanii haasofsiisuutti ka'an. Eenyutu isin waame? Maaliif dhuftan? Ani ijoolleen borumtaasaa fatanaa qabu. Kanaaf iyyuu ijoollee kana amansiisee akka isaan fatanaatti deebi'anii yaala. Isaan immoo dhufanii torban tokkoon achi isinii bunnaa yeroo fatanaa iyyuu isinii dheeressina. Eeyuutti isin gaafate? Innaa sana booddee gaafa wanni kun hundumtuu tasgabbaa'u ani riippoortiidhaan katabe. Gabaasa godheen waggaa pirezidaantii yuunivarsiitii alaa deebi'u kunoo lafatiin jirretti waan akkanaatu ta'ee jedheen gabaasa isatti godhee gabaasa sana immoo xaqilaa ministeeriidhaafis Ato Tafarraa Walwaa qimgimbaataa turan yeroo isaanittis erge. Maaliif achitti koppii gootee maaf achitti ergitee jedhanii naan morman. Look, beekamuu qaba. Warra yuunivarsiitii isinii mormu. Eeyyee. Gilbaacii godhuun qabdu. Garagalchan gochuun sirran turreedha. Kuni waan kuni garagalcha waan mistira ta'e miti. Moo waan Mallas Zeenaawii dhossantu jira moo waan Tafarraa Walwaa dhossantu jira. Innaa achi Ganna Zawudeettis argeera waan koppiisa. Innaa kanaaf iyyuu deemee an akka naa galetti Oromoo ta'uu kootu rakkina uume. Ani Oromoo ta'uu na bira darbitanii immoo ijoollee Oromoo hin rukuttanii. Anaa fi Oromummaanii kootii nan uffadhu miti. Manatti uffadhee yeroon hojii dhufu ofitti baasee manatti dhiiseen dhufu. Na seera hundumaaf iyyuu walqixxeetti kabajamuu qaba. Ijoolleen Oromoo kophaatti wanni isaan bahanii miidhamuu qabaniif hin jiru. Waan bottom line-insaa kanarratti wal dhabbiin yeroos kan ture ijoollee 315 Oneegi barattoota Oromoo Oneegi jedhanii ari'an mana barumsaati. Ani eegasii yuunivarsiitii sanas hin dhugeeffanne. Lafa itti Oromoon miidhamu ta'uusaa duraanuu nan beeka. Kun immoo gaarii godhee naa mirkaneesse. Booddee gaa wal'aansootti hin qabeen gaafan dadhabuu dhiisee xurataa ba'e. Sooramaan keessaa baatan jechuudha. Soorama kanaanin keessaa ba'ee jiraachuu immoo nan dadhabe. Jiraachuu dadhabeen Adaamaatti galee takka ture. Achi jiraachuu nan dadhabe maaliif birriin xurataa isaan nama kaffalan waan nama jiraachisuu miti. Kanaaf iyyuu mana koo gurguradheen Dambidollootti deebi'ee galee. Dambidolloon jira. Eegasii immoo obbo Dinquunfaan achi callumettee baadiyyaa taa'uurra maaliif asiis waan gargaartee waanuma itti amantuun hojjettu naan jedhanii innaan hin dhufee as jira. Ammas hojjechaa jirti. Eeyyee. Mee egaa isin akkuma sila kaastanii mootummoota hedduu keessa dabarsitaniittu Haayile Sillaasee haga tokko argitaniittu dargiisi mootummaa ammaa taayitaarra jiru kanas waan ilaaltan qabdu. Haalli adeemsa siyaasa biyyattii kuni isiniif garamitti deemaa jirti? Waan jijjiirame tokko hin jiru. Maquma isaa jijjiirama malee Oromoodhaaf wanni jijjiirame waan hin argin jiru. Bara Haayile Sillaasees rakkoon Oromoo lafuma. Waa'ee lafaa kanatu rabshaa sana hundaa fidee Ertanyaa jedhamaa, Qanyi Mangadanyaa jedhamaa, maqaa sagalitti baasaniiti. By the way, warra bara dargii Qayyi Shibbirii jedhanii ajjeesan. Qayyi Shibbirii Nacci Shibbiriidhaan warra du'e
yoo fuutee eenyu isaan jettee ilaalte dhibba keessaa 80 Oromoodha. Na kanaaf iyyuu wanni jijjiirame hin jiru. Har'as yoo jettee bara yaada kanas lafuma saaman kan rabshaa kana hundaa fidee rakkoo kana hundumaa fidu waa'ee lafaati. Waa'ee lafa Oromiyaa kun yoo hiikaan argatu ta'e rakkoon biyya kanaa hiika argachuu hin danda'u. Hayyoota Oromoo irratti rakkoon adda addaa ga'eera. Barattoota irrattis hayyoota Oromoo irrattis miidhaan adda addaa yeroo gahaa ture sana. Isin biyyuma keessa turtan immoo biyya bakkee turtan? Biyya kana hin jira. Fagaattanii deemuuf iyyaallee? Maaliif hin deema? Biyya eenyutti dhiisee hin deema? Eenyuuf hin dhiisee deema? Asuma turtan? Biyya abbaa kooti eenyuuf hin dhiisee deema? Boriis hin deemu, iftaanis hin deemu. Kun biyya kooti. Na kanaafuu deemuu takkaayyuu yaadee hin beeku. Ansi meeqan biyya Ameerikaanii dhaqa, biyya Kanaadaa dhaqa. Otoo ani bara biyya Ingilizii dhiiseen dhufe. Sila waan akaastanii turtanii. Gaafan gara biyya kanaa dhufee duufin dhufee. Duufin dhufee katabameera iyyuu because yeroo sana Oneeg jedhanii nama ajjeesa. Ani immoo nan beeka waa'ee Oromoo, miidhaa Oromoo duruu nan dubbadhaa dubbachuun dhiisu. Yoo na ajjeesan jedheen dhufe. Wanna baqatan miti. Baqattees jalaa bahuu hin dandeessu bara. Mormatteeti, wal'aansoo qabdeeti, uummata kees wajjin haqa uummata keetiitiif dhaabbatta malee akka nama baratee tokkotti faayidaa kee barbaaduu nama gabbaruu otoon gabbaree otoon jala deddeebi'anis bara shuumamuu numa hin danda'a. Garuu I made a choice. Filannoon godhadhe. Filannoon koo immoo aadaa uummata kooti, eenyummaa koo tiifin dhaabbadhaa. Yoon du'es kanumaaf hin du'aa isa jedhu an hoggaan dhufeen murteeffadhee dhufee siin jechuudha. Tole Dr. amma akkuma kaastanii biyyoota ollaas jiraataniitu, biyyoota bakkeessa Awurooppaa kanas jiraataniitu, biyyoota kam keessa faadha kan jiraatanii? Egaa kan sila sitti mee ijoollummaadhaan mootummaa Haayile Sillaasee baqannee Kaartumiin ture. Kaartum waggaa tokko achi taa'een miillumaan hin deebi'ee galeessa. Achi immoo Keeniyaatti hin baqadhe. Keeniyaadha immoo biyya Ameerikaanii kana San Diyeegoo waggaa tokko ture. Achi immoo Keeniyaatti deebi'een biyya Masirii immoo waggaa tokkon ture. Biyya Masirii irraa immoo biyya Ingiliziin deeme. Egaa gara waggaa 7 immoo biyya Ingiliziin ture. Kanarraa kanaaf egaa Suwiidinii faa biyya Ameerikaanii kana Kaalifoorniyaas jedhi Waashingtan maal deddeemee argeera. Awurooppaa kana immoo waggaan biyya Ingilizii ture keessa deddeemee argeera. Xinaatiidhaaf immoo peeparii waan akkanaa dhiyeessuudhaaf biyya Jaapaanii, Yugaandaa, Saawuz Afrikaa deddeemeera argeera amma tokko jechaadha. Biyyoota hedduu deemtanii? Ni argeera. Biyyoota deemtan kana keessa kan aadaa Oromoo wajjin walitti dhufeenya qaba kan jettan qabdu isin? Aadaa Oromoo wajjin Afrikaa guutuun wal fakkaata. Amma Keeniyaatti gizee tokko waa'ee shimbiraa xinaatii goonee turre. Warri Keeniyaa kun gosa biyya isaa keessa jiru hundumaayyuu ni xannawata. Karaa adda addaa haxannawu naannuyi waa'ee ornithology waan jedhamu waa'ee qorannoo shimbiraa. Uummanni shimbira kana akkamitti ilaalaa isa jedhu Kukuyyuu irraa warra Kukuyyuu fuunee, Luo irraa warra Luo fuunee, Mukambaa irraa warra Mukambaa fuunee, Kiisii irraa warra Kiisii fuunee, Kalenjiin irraa warra Kalenjiin fuunee akka qoratamu goonee waan isaan walitti qaban ilaalle. Anaa fi jaartii Dr. Aniisaa Kaasaam kun
Na kun immoo National Museums of Kenya Richard Leakey nama jedhamutu jira. Richard Leakey jalatti projektiin kun warri Norway NORAD jedhamu isaan fandii godhanii hojjenne culture maal fa'aan yeroo sana kan Booranaa fi kan Gabraa irratti na hojjenne waa'ee simbira. In fact, master's thesis ko waa'ee simbiraati. Oromoon waa'ee simbiraa maal akka yaadu. Waan walitti dhufu amma sirba Alii Birraan sirbu tokko asaabalee Guramaloo jedhan kan waa'ee simbiraati. Maa inni asaaballi fa'aa jedhanii nama gaafatu. Actually asaaballi Guramala simbiraa Oromoon akka prayer bird yookiin immoo kadhaa rabbii namni kadhatu kana kan waaqatti nama geessu jedhee imaginary yaada simbira yaadaan beekan wayii qaba. Kanaaf iyyuu waa'ee simbiraa kana irratti qorannoo godhee theesisiin master's thesis gosa waa'ee simbiraa irratti katabe. So aadaan Oromoo kan fa'ii wal fakkaatan natti jettu kuni dhugaa dubbachuudhaa fi aadaan Afrikaa Saharaa gadi kan jiru kuni kan Oromoo wajji wal fakkaata. Yeroo biyya ambaa turtan kanatti hiriyaa isin Abdullaahi weellisaadha. Hiriyaa keessan akka ture odeeffadheera. Mee waa'ee isaa maal yaadattu sirboota isaa keessaa kan isin baay'ee jaallattanii yookiin ajaa'ibsiifattanii yoo jiraate? Abdullaahi Jirma Oromoo Keeniyaa biratti akkuma Alii Birraan Oromiyaa keessatti jaallatamuu fi ilaalamutti Keeniyaa keessatti immoo Oromoon Booranaa Gabartii Oromoo warri beekan hundumtuu Oromoo kan ta'an hundumtuu Abdullaahi Jirma waaqa gaditti baay'ee jaallatu. Abdullaahi Jirma nama bilchaataa nama waa'een Oromoo rakkoon Oromoo galeefidha. Na sirbi inni sirbu kunis sirbuma duwwaadhaaf otoo hin taane miidhaa Oromoo raga'u kana waan galeefitu aadaan Oromoo kun akka bakka Oromoon jiru hundumattuu mootummaan jiru dhossuu barbaadu waan beekuufiti sana bakkeetti baasuudhaaf nama sirbu ture. Sirba Abdullaahi Jirmaa sirbe baay'eetu jira. Ayyoo abboona caqasaa sirba har'aana wedduu har'aanatu baasaa kan inni jedhee sirbe baay'eedhaan sirba sana jaalladha. Na Abdullaahi Jirmaas gaafa du'e harkuma koo irratti du'e hospitaala ciisee gara torban tokko wajjiniin ture. Aniif Abdullaahi Jirmaa obboleettiin isaa Qabballee Jirmaa yookaan waa'ee aadaa Oromoo kana baradhes Abdullaahi Jirmaa wajjin baranne. Amma kaasee ta'anii waraabee keessa sagalee isaa hin dhageessa wajjiniin baranne. Keessuma namichi bulee guyyoo jedhan tokko aadaadhaa fi seera Booranaa argaa dhageettii Booranaa nu barsiise. Ana Abdullaahi Jirmaati gurbaa hiriyaa kooti Polivio Valandes jedhan haati isaa haadha kootiin obbolaa tahanii abbaan isaa Girikii ta'ee nu sadan teenyeeti kan baranne. Gosa seeshinii hundumaa irratti argaman jechaa otoo hin ta'in hoggaan qorannoo sana geggeessuu walii wajjin turre jechuudha.
sirba isaa keessaa mee daawwattoota keenya tokko affeera. Abbo Ayyoona Caqasaa kan jedhu sana baay'eedha jaalladha. Na isa yoo qabaatanii dhaggeeffattoota keenyaaf dabarsiif. Talagaa daawwattoota keenya Silva Abdullahi kana sirba isaa kan daawwattanii walitti deebinaa ammas turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna. Ayyoona Caqasaa Silvoo Arraani Tuubaasaa Ayyoona Caqasaa Silvoo Arraani Tuubaasaa isaan faasaa mudaaltaanii akkaan dansaa malatilee sammaanii baasaa mudaaltaanii akkaan dansaa malatilee sammaanii baasaa.
waa'ee Dr. Kabajaa artist Alii Birraas kaastaniitu isaa wajjiniinis walitti dhufeenyi keessan cimaa akka ta'e hiriyaa yeroo dheeraa akkasiin taatan odeeffannoo qaba. Mee hiriyummaan keessanii eessatti jalqabee ammoo wajjinumaan jirtu amma har'aatti? Otoo gaaffii kana Alii Birraa gaafatte akkam jedhee deebisanatti fakkaata. Ani fi gammachuuni otoo waliin argin durayyuu wal beekna waan jedhu natti fakkaata. Na anis akkanuma yaada. Maaliif yoo jelte Alii Birraani jireenya isaa guutuu bara namni waa'ee Oromoo maqaadhuma dhahuu sodaatu. Alii Birraan nama bakkee itti gadi bahee miidhaa Oromoo irra gahu gaafa Calanqoo irratti namni dhume sana yaadachuudhaaf maal jedhanii maal himanii gaa yaadaan dhibamanii gaa afaan jiruu afaan wallaalanii kan lafa dhabee horii saamamee kan roorroo jibbee gaaratti gamee maal odeessa maal himamee jedhee namni akkanattiin bara sana bara Haile Sillaasee yeroo namni hanga sana magaaddidduu isaa sodaatu Alii Muhammad Birraa waan Oromoo irratti guyyaa tokko sodaadhaan gara booddee naman deebine namni na arge tokko Alii Birraati. Gaafa homaa daddabanii abdii kutatanii jedhan immoo obsiyaa onne obsan warroomanii waallee nyaatan malee waallee dubbatanii jedhee immoo Oromoo isaa abdii kutachuu ga'e kanam obsii qabsoon bilisummaa karaan isaa dheeraadha obsii jedhee immoo kan gorsu. Eegasii immoo bara Oromoo afaan isaa adda adda baasanii siyaasaadhaan inni kun Ma'isoon ofiin jedhee inni kun Ihabbaa ofiin jedhee Oromoo bakka lamatti addaan baasanii isuma wal ajjeesisanii dargiin immoo garlachuuyyuu ajjeesu sana immoo maaltu addaan nu baasee haati keenya takka maaltu addaan nu baasee jedhee namni dirreetti gadi bahee Oromoo walii galaa ilmaan haadha abbaa walii obboleessaa maaliif wal jibbina akka ilmaan bineensaa jedhee namni Oromoo kana takka biraan hafin yeroo lafti awwaajames yaabbaa lafaa badii ta'e dhugaan hundaalatee maal sii wayya si bariite otoo hin daararree callaatti abbaarrachuun cooma jaji'achuun dammaa dhadhaa nyaachuun ooda kaleessa darbe dafqa malee jiraachuun jedhee nama lallabu. Odonin tararre jalla safarachun choma jadi hachun damada danyachun Odonin tararre jalla safarachun choma jadi hachun damada danyachun Oda kalesa dabre daf kamale tirachun Oda kalesa dabre daf kamale tirachun Dufante dulamte humne tete kumte Dufante dulamte humne tete kumte Taan nyachun ramate Mopahate La 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 Hamma arrantana hiye sasamtani dafka male baye burraitani Hamma arrantana hiye
سامتني دفكر مليسة دوبر ريتني عسر الروتي بركان تتني عسر الروتي بركان تتني يبا لا فبتي تدوغاهم جالتي يبا لا فبتي تدوغاهم جالتي مارسي ويا تبريدي تبريدي لا 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 يبا لفاو بدودو كهيرتي قمت من كابيني جره الدقيتي يبا لفاو بدودو كهيرتي قمت من كابيني جره الدقيتي فيلما تبران كبتو كي وجدتي فيلما تبران كبتو كي وجدتي يبا لفا بديت دوغاهم جالتي يبا لفا بديت دوغاهم جالتي مالسي ويا تبريدي تبريدي لا 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 nama qawwee dargii dura dhaabbatee Oromoo faarfatu. Gaafa dargiin immoo ijoollee warra asii wal'aansoo qabdu kana zamachaadha jedhee baadiyyaatti erge. Ijoollee Oromoo duukaa dhaamsa Alii Birraan erge. Tulluu gubbaan darbii allayyaarraa gori maasaa keessa bahi laga guddaa ceehi atuu ni argitaa bututtuu uffataa mishingaa qotataa horii huhuqqataa qarree irratti uffataa yaa bartuu dammayxuu warraaqsisitti dhaama yaadadhu siin jedhaa saba cunqurfamaa inni jedhee duukaa dhaamu. Alii Birraa jechuun leenca Oromooti. Alii Birraa jechuun jagna. Alii Birraa jechuun waaqayyoo kennaadhuma nuu kenne tokko keessa Alii Birraa kana. Alii Birraan otoo of dudduuban ilaaliin of fuuldura laalaa nama hamma har'aatti Oromoodhaaf wal'aansoo qabeedha. Anaafiyyuu fakkeenya anumaaf Alii Birraan fakkeenya naa ta'ee anis ummata waan qabu hundumaa naa kennee asiin na gahe kanaaf maali wannan kennuufii danda'u yoon jedhe wanni gatii ta'uun jiru yoo lubbuu koo ta'e malee. Alii Birraanis namu akkanatti yaaduudha. Kanaaf iyyuu iddoon ani Alii Birraatiif qabu iddoo guddaadha. Alii Birraan hiriyaa kooti. Akka hiriyaattis wal jaalanna. Akka hiriyaa duwwaa immoo miti. Akka nama wajjiniin lubbuu kee seenaadha ummata tokkootiif kennite ittiin ilaalaa. Na walaloo tokko tokkos dhuguma wajjiniin katabne bara dargii yoggaa ijoolleen baay'een nu biraa hidhamanii yeroo amma tokkoof aniif inni walii wajjiniin dabarsinee hoggaa sanatti immoo waanuma Oromoon ta'e kana walaloodhaan akka gurraa Oromoo bira gahu gochuudhaaf wajjinii way tokko tokko dhamaaneerraa. Annaa Alii Birraa nan kabajaa nan jaalladhaa siin jechuuf. Sirboota Alii Birraa keessaa gaa walaloo akka qabdanii kaastaniitu isinis beekamaadha. Mee isa kamiini sirba Alii Birraa keessaa tokko uummata keenyaaf feeruu barbaaddume carraa isaan isin ilaadha. Yaa bartuu dammaqxuu warraaqsisitti dhaamaa kan jedhu kana. Sagaleedhaan sagaleessituu Dooktar. Yaa ni sagaleen koo saree waamuudhaaf hin ta'u.
yaa bartuu dammayxuu warraaqsisitti dhaama yaadadhu siin jedha saba cunqurfamaa tulluu gubbaan darbii hallayyaa irraa gori maasaa keessa bahii laga guddaa ceehii atuu ni argitaa bututtuu uffataa mishingaa qotataa horii huhuqqataa qarree irratti uffataa. This is amazing. Kun waanuma. Oromoo dhuma si agarsiisa. Miidhamaa Oromoo qotee bulaa Oromoo sana si agarsiisa. Kanaaf yoo Alii Birraanii walaloo Alii Birraa namatu katabaa jedhu. Dhuguma namoonni katabanis jiru. Garuu Alii Birraan sirreesse otoo ofii sirreesse ifin dhugeeffachiisin wanni inni sirbuuyyuu hin jiru. Kanaaf iyyuu baay'ee walaloodhuma katabaniitti kennan iyyuu Aliin ifii isaatiif sirreessa dandeettii guddaa qaba. Amma ganama hundumtuu aartistii jedhama. Kanaaf iyyuu Alii Birraatiif maqaan nama hundaaf kennamu kun Alii Birraanii aartistii duwwaa miti. Jagnas, gamnas, dhala namaas hin jaalata. Alii Birraan namaafuu jibban qaba. Alii Birraan wanni inni jibbu nama yookiin aadaa uummata biraa miidhu kana kan cunqursu kana hin jaallatu. Na amma takka dhaga'een beeku yaa bartuu dammayxuu kana bara qeerroo kana silaayyuu yaa qeerroo dammayxuu warraaqsisitti dhaamaa jedhanii silaa kanama lallabaniyyuu amma. Doktor bara 1952 Abdullahi Shukrii namni jedhamu waa'ee Oromoo kanaa adoo jiniin waa gaaffiin gaafadhe aduu waa'ee Oromoo kanaa sana booda immoo aduun isaanii fi deebiin deebisnee fi waggaa 28 booda immoo namni biraan aduun gaaffii Abdullahi Shukrii gaafate deebii isaa anatti himteetti jedhanii waan lafa kaa'an qabu. Waa'ee isaa meesin waan beektan? Wanni kun wanni irratti kaasee waa'ee afaan Oromoo kun literature jedhu ogbarruuma waan akkana jedhu si'ana maal fakkaataa isa jedhu irratti ogbarruun afaan Oromoo kun isa kan Oromoo durii sanatu jira. Eegasii immoo karaa istii kana karaa islaamii galee influensii literature arabaa fakkaatee karaa immoo biyya keenya karaa westii kana modern ammayyaawaa kan ta'e literaturiin ogbarruun Oromoo mul'ataa turanii karaa warra islaamaa kanaan kan keessaa beekamu kan Abdul Shukur kuni yaa aduu nuu kennimee oduun duraan jirtu waasi jalaan baddu ka halkanii guyyaa alama naannoytuu jedheeti aduu kana Oromoon akkamitti akkas ta'e Oromoon akkamitti akkana miidhame seenaansaa maal fakkaata nutti mi'aati achi jirtaa gaafa sisii har'asa soma jirtaa nutti mii jedhee gaafatee aduun homa inni jennaan Abdul Shukurii oduu duraan jirtu aduun silaan himtu mee onneedhuma keenya kana foonuma diqqaa dhikkifatu kana onneedhuma keenya haa gaafannu jedheeti yaa onnee ka zabanuu rafnee ka dirrisuu malee dadhabbii ni manne dhalootarraa qabdee hanga du'aatittu waaqatu si uumee hojjedhu siin jedhee dhaabbadhu siin jedhaa guyyaa ofii fedhii isaa malee ofiin hin dhaabbattu jedheeti onnee isaa kana waa'ee seenaa Oromoo waa'ee aadaa Oromoo waa'ee haqa Oromoo kana gaafata. Gaafatee walaloon kun gara
dheerinni isaa gara sa'a walakkaa dheerata. Kun egaa kan Sheekh Abdul Shukur. Sheekh Abdul Shukur faan kun egaa bara sana karaa Somaalee kana badanii nama 70 ta'anii xayyaaraan rukutamaniiru. Kan biraa dhumatee inni kaan ergaa baheetii Somaaleetti baqatan. Amma waggaa dheeraa booddee bara dargii Abdaa Garaadaa namni jedhamu Arsiin takka waa'ee Sheekh Abdul Shukur aduu gaafate kana aduun immoo himuu didde jedhee inni darbe sana Abdaa Garaadaa immoo guyyaa tokko gadi baheen aduu haasoytu dhagahee jedhee walaloodhaan uumama biyya lafaa ti calqabee hanga bara dargiitti walaloodhaan fidee hima. Innaa kun kan Abdaa Garaadaati. Innaa literaachariin Oromoo yookiin ogbarruun Oromoo akkamitti akka inni guddataa dhufee walaloon isaa maal akka fakkaatu inni ammayyaawaan kuni karaa kan influensii Arabaa kanaan kan develop godhe maal fakkaataa isa jedhu diskasii godhuudhaa jedheetan waan Sheekh Abdul Shukurii kanaaf waa'ee Abdaa Garaadaa kaafnee siin jechuuf. Maccaaf Tuulame keessatti gaheen keessan maal ture? Haalli yeroo sana achi keessa ture immoo maal fakkaata ture? Egaa egaa warri Oneg kun biyya gadhiisee bahee bakka namni Oromoodhaaf dubbatu hin jirretti koloneel Alamuun faan Rabbi ammallee biyyoon isaanitti haa salphattu lubbuun isaanii lafa qabbanaa teessu baay'ee falmaa turan. Eega koloneel Alamuun du'anii filannoon ta'ee ana kan filatame pirezidaantii Maccaaf Tuulamaa kan ta'e. Na hoggaan pirezidaantii Maccaaf Tuulamaa ta'e wannan dura akka hojjetamu barbaade akka Maccaaf Tuulamaan galma tokko qabaatu gochuudhaaf mootummaa kana lafa gaafannee Oromoon bakka jiru hundumaayyuu qooda isaa baasee akka galmi Maccaaf Tuulamaa ijaaramu kan programii koo ture. Warri guddina Oromoo guddina Maccaaf Tuulamaa hin barbaannes achi miseensa Maccaaf Tuulamaa of godhaniiti dhufanii achi keessatti Maccaaf Tuulamaan kun akka inni uumu tokko Oromoodhaaf hojjechuu hin dandeenye godhuudhaaf warra wallaansoo qabantu jira. Kanaafiyyuu isaanii ijaaramanii dhufanii itti galanii Maccaaf Tuulamaa jeeqanii anaaniyyuu gammachuudha kan Maccaaf Tuulamaa diigee maaloo jedhanii keessi isaa karaa Maccaaf Tuulamaas akka Maccaaf Tuulamaan Oromoodhaaf rakkoo isaa dubbachuu hin dandeenye Maccaaf Tuulamaa irraa fudhachuudha. Innaa irraa fudhatan immoo irraa fudhatanii eegasii amma Maccaaf Tuulamaan lafa inni ga'es hin beekamu. Anis gaa silxaana miti pirezidaantii Maccaaf Tuulamaa ta'uun Oromoodhaaf waa hojjechuuf yoo ta'e malee silxaanatti horii nyaatanis miti. Innaa eegasii gaa nuhituu Oromoodhaaf dhaabbatas jedhanii fakkeessanii Oromoos konfiyuuzii godhanii Maccaaf Tuulamaanis kunoo bacancaree achi buutee isaa dhabsiisanii konfiyuuzanii uumanii taa'u. Kana wanni Maccaaf Tuulamaa keessatti na mudate yeroo siisii waa tokko gaazexaa irrattis baheera. Ani jaraa wajjin hiriyaa goos miti jarri waa'ee Oromoos hin beekani. Namoonni yeroo sana jeeqaa turanii Maccaaf Tuulamaan kan waaqeffataatiif jedhan lakkii Maccaaf Tuulamaa Islaamnis hin dhufaa, Kiristaannis hin dhufaa, waaqeffataanis hin dhufaa, kan hin amanneyyuu hin dhufaa. Maccaaf Tuulamaan gaaddisa Oromiyaati, gaaddisa Oromooti.
Kanaafiyyuu kan waaqeffataa duwwaadha yoo jettanii yookiin warra kiristaanaa nuuf mufachiiftu warra islaamaas mufachiiftu tokkummaa Oromoo badaa. Kanaaf waaqeffataa keessan alatti bahaati waaqeffadhaa. Malee as keessatti hin fidinaa. Achi alatti yoo baatan nuyis isin deeggarraa hin jedheen hin didan. Didanii dhaqanii achitti waldaa Maccaatu Lamaa maanni biiroo Maccaatu Lamaa waldaa Maccaatu Lamaa godhatan. Waldaa waaqeffataa godhatan. Booddee mo'achumatti shugguxii warrukutan. Shugguxii warrukutanii wattaaddarri dhufee biiroo Maccaatu Lamaa qabatee ribshaan ka'ee waan akkanaa keessa darbangaa. Anama Maccaatu Lama kun yoggaa ani maraxame nama 1,200 moo akkanatu na file. Yoggaa amma dirribiin faan filatamanii nama 400 wayi. Biiroo maani fiti minister jaan lafa biiroo haqaa hayyama fudhatan sana dhaqanii jennaan yoggaa Dr. Gammachuun filamee lakkoofsi namaa hammana oggaasin filamtan immoo 400 yoo xinnaate walakkaa ol ta'uu waan qabuuf koramii akka guutuu fi yoo koramii kana guuttan malee isin akka waan filatamtaniitti isin fudhachuu hin dandeenyu jedhaniin badaasi jedhaniin jaraanis seeraanis miti dhaqanii karaa isaanii qaqqajeelchanii waan seeran qabanne bu'uura seeraarra hin jirre kanaan itti adeemanis ani hin beekuus hin barbaanne sana booddeenis isaanitti hin dhiise kitaaba yoo katabanii dirribiitu katabe jedhu kitaaba ilaalcha Oromoo jedhu tokko achirrattis na arrabsu ani sana wajjinis muggutii isaanii hin dhayne waanuma haasaanii waan beekan natti hin fakkaanne dhugaa dubbachuudhaaf. So Maccaatu Lamaanii seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Wanni iddoo guddaa qabu kun immoo akka kanatti bacancaree baduun irra hin turre. Kanaafiyyuu ammas yoo ta'e mootummaan Oromiyaas Oromoodhaaf kan dhimmamu hundumtuu deebisee waldaa Maccaatu Lamaa kana iddootti deebisee karaa qabsiisuu qabaa jedhee yaada. Gara dhuunfaa keessanitti hin deebi'a. Maatii horattaniittu. Galata Rabbii. Ati warraa keessanii isa jiru? Haati warraa tokko addanuma Finfinneedha jirti. Tokko biyya Ingilizii jirti. Lama qabdu? Ijoollee lama qaba. Ijoollee lama qabdu. Ijoolleen keessan yeroo ammaa maalirra jiru? Ilmi koo inni hangafni Amboodha barsiisa filoosofii Amboo Yuunivarsiitiidha barsiisa. Inni tokko immoo Saawuz Afrikaa jira. Tole Dr. Yaada baay'ee nu kaastaniittu waan baay'eetu isin keessa jira garuu waan ofii qabattan baay'ee sana keessaa waan xinnoon biraan geessaniittu karoorri keessan gara fuulduraatti seenaa Oromoo irratti baay'ee gadi fageenyaan qorattanii jirtu waan ta'eef waan qorattan kana saba keessan barsiisuu fi karoorfattan waan yaaddan qabdu yookiin kitaabaan barreessuu haa ta'u yookiin immoo bifa barsiisuutiin isa ta'uu bifa CDtiin gabaarra oolchuu haa ta'u waan karoorfattan tokko qabdu laata beekumsa isin keessa jiru kana saba biraatii saba Oromootiif dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf. Anillee karooran jedhuun ani jireenyi koo waan an danda'e yeroonni barbaachisaa ta'etti waan an danda'e lubbuu koo yuutuu ittiin qusatin waan an danda'e Oromoodhaaf gochuudha. Oromoodhaaf gochuu jechaan aadaansaa akka inni hin banne gadaansaa akka inni hin banne dhawaa dhibaayyuu isaa iddootti deebisuu soqaa saba akka isaa iddootti deebisuu afaansaa sirreessuu jiru jireenya Oromootiif wallaansoo qabu. Kanan akka kaayyootti ilaala. Akka kaayyoo kootiitti kanan ilaalu kana. Egaa akka baay'aade immoo gabaaddeedha. Maal jennaan wanni bara kana humna barbaadaa. Humna jechaan
horiidha. Maallaqatti. Eeyyee anuufiyyuu ummatu dinquu dhumtii ammuma kanaayyuu asitti kottuutii waanuma dandeessu hojjedhu waan ati nyaattu waan ati sii kaffalaa naan jedhee na fiduu baate ani biyyatti galeera. Biyyatti galee achumatti baadiyyaa keessatti mana ijaarradheen baadiyyaan taa'a. Lakkii mee waan dandeessu hojjedhu jennaan dhufe karoorri an qabu karooruma dinquuti jechaan waan feetu hojjedhu naan jedheeran na waan natti fakkaatu waan Oromoodhaaf faayidaa ta'a gara fuulduraatti argaa dhageettii isaa haa ta'u aadaa isaa haa ta'u dhugeeffata isaa yookiin amantii isaa haa ta'u waanuma kana fakkaatu irratti dhalooti qubee kun waan Oromoo hammam beeku yoo narraa barachuu danda'e waa godheeraa jedhee dhuma yaada. Garuu gaani nama tokko nama ofiiyyuu of hin dandeenyedha. Kanan godha jedhee waanan karoorse hin qabaa siin jechuudhaaf hin danda'u. Silamma waa'ee haadha warraa keessanii tokko irra deebi'e. Lammii biyya biraatettaniittu waa'ee Oromummaa kana man beektiseen. Ana caalaa beekte. Isheedhaa seensila wajjiniin qorachaa. Eeyyee. Isheedha moo see Oromoodha? Isheedha. Ishee haati mana haati ijoollee kootii isheen Oromooni siiqqee NGO siiqqee jedhamu dhaabdee dubartoota harka qalleeyyii kun waggaa 22 ol isaanin gargaartee ijoollee gara nama ijoollee 20 wayii kan iseen kooleejii hamma ga'anitti barsiifte baay'eetu jiru. Na siiqqee kanas wajjumaan dhaabne. Na ammas quba wal qabnaa. Jechaanii isheen isa akkuma koo haati ijoollee kootis akkuma koo Oromoodhaaf keessumaa immoo miidhamoota dubartoota Oromootiifi akkuma kana waan gochuu dandeessu hundumaa yaaltee yaalaas jirti. I'm so proud. Baay'een itti boona. Haati manaa kiyya ka Hindii kuni isheen otoon qorannoo Oromoon calqabinuu isheenis achi Keeniyaa keessatti qorannoo Oromoo kana warra Oromoo Gabra jedhaman biratti calqabdee hojjetaa turtee walitti dhufnee waan hojjennuunis tokko taanee jaalalaanis tokko taanee achuma wal fuunee waggaa 31 wajjiniin jirra. Waan Oromoo kanas amma kitaaba tokko baasuudhaaf wajjiniin irratti hojjetaa jirra. Kitaabi kuni Oromoo Sacred Knowledge Tradition kitaaba jedhudha. Chapterii 12 qabaa. Waan aadaa Oromoo kana overview jechaan waa hundumaa detailiin ta'uu baatuyyuu waa hundumaa kan tuqu gara fuulduraatti qorannoo Oromootiif waan bu'uura ta'a jennee yaadnu hojjennee anii fi Dr. Aniisaa Kaasaam kuni qorannoo Oromoo irratti geggeessinee warri nu barsiisan warra akka Dabbasaa Guyyoo amma lafee achi buuteensaa dhabame diinni Oromoo bakkuma hundaa jira bar Keeniyaatti Dabbasaa Guyyoo achi buuteensaa dhabame reefuma isaallee arganii awwaallee hin jiramu hin du'ee hin beennu warra akka Bulee Guyyoo faa warra akka Dabbasaa Guyyoo faa warra akka Abdullaahi Jirmaa kana faa walumaa wajjin
qorannoos tahee akka hawaasa tokkottis walumaa wajjin Keeniyaa keessatti jiraanne isheen Hindiidha dhalootaan Hindiidha Hindii Keeniyaati na barumti seetiif barumsi kiyyas anthropology dha kallachuu keenyaayyuu National Museums of Kenya keessatti ethnographic department keessa